gochuudhaaf kin gaamad dhugaa qoricha dhukkuba qoricha argatanii miti akkas viidiyoo ba'ee waa si gaafadha yaa rabbi gargaare ayye yaa rabbi gargaare dhugaa nu dubbisi ati kin gaamad ani sin dhossu obboleessa kiyyaa namarraa an abdiin qabu ayye ka hojii dhalannetu obboleessa hojii dhaladhe irraa carraan qabu kanaaf ilma namaa hin kumadhu ati garuu kin gaamad kallattiidhumaan rakkoo narraa qabdaati wallahi rakkoo tokko qabu wallahi rakkoo narraa qabdaati ifamannaa godhi Allah waan sun jaalladhu biti Allah amala koo keessaa waan sun jaalladhu kin gaamad utumatti rakkoo kanaan bilbilteetti nu fulsiin jedhamsi ayye maaliif hojjette immoo deebiinaa qaba deebiigaa maaliif hin gaariidha bakka xiqqaadhu dhaabatta na komatta na arrabsita na xiqqeessita bakka itti hundatti kabaja gatiin hin qabneef yoo akka wallootti walloo guutuu gargaarsufani jette karatti namaa dhuan gara keetii fakkeenyaaf sababii isaa anni hijiba naasaa waan dhugaadhuma naasaa sababii keeti tokko jedha hubadhaa ijoollee walloo dhaggeeffadhaa kin gaamad walloo taphata sababii mubaarak ali ummata walloo gargaarsufaniitu manninaan jedhe gara isaatii waa tokko gochuun danda'u dhiifamannaa godhaati maaliif beektu kin gaamad tokko fa kabajanaaf hin qabu ummanni tiktookii irra guutuun hin beeka bakka dhaqetti na komata gaafa xababee lamaa kiyyaa injifatamuu korratillee injifatamuu korratti namni qabadhee jiru tokko kin gaamad dhageessanii injifatamuu korratti kan itti gaafatamummaa fudhatu tokko kin gaamad namoota akkanaa shan hin qabaan gara jalaatiin yoo du'aan yoo mubaarak dhufe malee waliin ka'u jedhame sagal du'a malee wallahi bakka sanaan dhaabadhu rabbii kootiif waadaa galee maaliif warri kun warra xiqqeenya kiyya bakka barbaadu ayye mubaarak na dhaggeeffatu tokko mubaarak na dhaggeeffatu tokko faarratti laate isinii waliin hin jiraatu dirqamaa miti kin gaamad natti dargina kin gaamad natti argitan isin milkooftan hangara kootiin kin gaamad jecha wanta godhu tokkittiin hin jiru ani obboleessa koo dhugaan sitti maan daangaa hin qotannu waan isiniin tele qabdeef hin beeku ila mubaarak adimmoo dhaggeeffadhu ani fakkeenya obboleessa kiyyaaf kadhachaa hin jiru walloodha ani isinin jaalladha isinin kabaja kin gaamadiin alatti jechuudha gara kin gaamadiin natti dhuftanii jennaan funyaanna qabadha akkasitila gara kin gaamadii wajjin dhaabanna waan kin gaamad jedhe goota yoonaan jettan wallahi summa wallahi hin godhu wallahi summa wallahi hin godhu ijoollee walloo funyaanna qabattu malee jechuudha dhageessanii kana qabadhaa ta'ala borumaafu kin gaamad kuma natti mee ila mubaarak obboleessa kiyyaa ila ani bara obboleessa kiyyaa telegiraamii natti qoyi dhaggeeffadhuu ragaasii baa telegiraamii natti bilbilaa turte argeera waatsaappii natti bilbilaa turte argeera kaasuu barbaanne an bilbilaa soban dhugaadhumaan dubbadha hin argine jikoo ajaam hin jedhuan woma sirraa dhufu akka mataa kiyyaatitti rakkoo fakkeenya nama obboleessa kiyyaatiin kadhachaa jira yookaan immoo akka kin gaamadiitiin kadhachaa jira wallahi ijoollee biraa keessa walloo keessa rakkoon jira jettee yooti mana banatti yoo qeerroo jajjabeen ta'e yoo nama biraan ta'e wallahi mana keera dhufe woma tokko hin godhu woma tokko sheerii sin godhu gastiirra sin taa'u waan tokko hin godhu maaliif nan kakadhee kaka'a gaafa xabni kiyya mana sheekriyaati gargaarsi mana kiyyaa miti bara mana sheekriyaati kamufiinarraa qabullee haganni viidiyoo jalatti duwit naa godhee sheer naa godhee ilmaan oromoo parsantii 90 cinqamanu ati immoo waan ati jedhaa turte atis kuma qabdaa darbee guyyaan sun hin duuneen idris finyoonatti qaatee na fudhatee erga jira mubaarak bara mubaarak nama sodaadhu baran nama sodaadhu dhaggeeffatu sitti himan nama takka nama sodaadhu hin qaban ani kanes na arrabsi ani kanes dhaggeeffadhu ani footoo sin deebisu ani si komachuutisime gaddeebisi sirraan deemaan gaddeebisiiti na arrabsisee yemen jiraan waan barbaade obboleessa ani sara nama gaddeebisu hin qabuuti ani akka sabaatti si komadhe akka sabaan na komadhaa jettee turte namni na komate nama kiyyattee turte ammayyuu yaa ummata ammayyuu gochaansaa gochaa anaaf ijoollee walitti buusudha suuraa kiyya qofitii fayyadame biyya lafaa kanarra jechuudha bara manni gargaarsa mana mubaarak dhiiroo namuun beeka fayyadame nama miiliyoona meeqa tiktookii irra jiru keessaa gargaarsa tokkittii edaarraa afee jennaan suuraa kiyya fayyadame ilaalaa kunumti maa hin haale sabeetu
Ela Mubarak komannaa booda walitti deemina maanguddoos baay'ee qabna dhaggeeffadhu komiisa barbaachisaa taate warra amma kijibee miidiyaa irratti abshir mubee gosa jedhu kana duraan uummattu sirratti kufuu taates yoo nama jeesus taate kana dhugaa walitti himnu haqa walitti himna kijiba warri amma wajjin nyaata turte akka nama sirra lolle nam biyya ka tika kadhalleedha ani immoo kan isin taasisu sun dhimma uummata keenyaati. Mufii qabu dhossu mufii qabu sitti maan jira jaarsummaa waliin barbaachisu maanguddoon siin barbaachisu waan dhugaan sitti maara maal narraa qabdaayyi halkanii guyyaa yeroo taphni koo jala ga'u tokko tapha kootiin durattis waa hedduunaan jedhaa turte hin beektaatiyyuu si galee bakka raffamu barbaaddee mana faayoo galtee maal jette si jala hin jiraaman akkaawuntii dhibban qaba hin beekta akkaawuntii faayoo qaba waan jedhaa turte qaban qaba mee faayoo yeroo sana suuraa faayoo fayyadamte maan fayyadamin faayoo saahiba keeti faayoo to abbaa haqaati gaafa sana faayoodhaan wallolean wanni wallole gurbaa Eertiraadhaa kennite akka Oromootti maal lakumattama ati faayoon Oromoo bitattanii haasaan ture mana faayoo keessatti maal lakumattu maal narraa qabdu jechuun haasaan biraa kaase ani gaafsa waan hin jedhe an giftara abbaan barbaade itti muka cabsuu mirga kiyya nama faallaa koo kenne innis farankaasaa kenne ani sarara koo fayyadamee muka cabsuun dirqamaa gaafa siinatti dirisi giftii kante barbarree jettina dibdu ani immoo arrabsu simaattu keessa galchi. Hayye gaafi bareeda tokkoffaa irratti hayye gaafi bareeda maaloodha Mubaarak Oromoo miti yoo gaa adammoo maaliif na barbaadariyan narraa bu'ii waa tokko eenyuun qomatina. Dhaggeeffadhu gaa hayye. Siifin deebisamoo siifin deebisu miira keessaa bahi tokkoffaa irratti immoo ati yaada nama mormuu dandeessu. Walakkaa isaatti tafe waan ta'eef hundi keessan iyyuu quba qabaadha akkuma kanaan nama 750 bakka xababbaaf ditti argamne amaanaa keessanii achitti argama akka nurraa Mubaarakan manaan keessatti dhufee dhaggeeffadhu komii jiru dhiyeeffachuus wallaalee miti dhaggeeffadhu innis dubbachuu wallaaleetii miti immoo nama isa amma haasaati kaafte kana haasee kun dheeraadha ilaa Maarkos kun ammas jala jira. Dhimma sana irratti wal dadhabne laa hanga ammaa kanaan biyyate jechuudha. Dhimma deemaa ture isaa waa hedduu tokko jedhe. Laa nan deema Maarkos kiyya jechuun namni kaleessa na arrabsaa ture hadda maana kumata namni kaleessa tapha kiyya keessattuu nama gastii tanii kan hin taphanne taphni beellamaan barbaachisu maa haddan jedhin abbaaf didaan maa haddan jedhin. Nuti sin jenna laa ilaa hin jenna jenneerras nuti. Guyyaa kiyya eeddanii warri taphni beellamaan barbaachisu jedhaa turtani baga saalfattan alhamdulillah haga namni tokko Itoophiyaa keessaa gadi ba'ee taphatee argatu caalaan argate ammas innan barreen gadda argate sana alhamdulillah rabbil alamin ani galii argadhaan moo mo'atamuuni guyyaattuu mo'atamaan jira waan ta'eef I don't care moo sitti beekaa fi fiiduu moo'eera alana mo nammoo mo'atame anarraan hin baane abbaaf diituu lama mo'atame المهم والتا جبني مليان إكو ونينا راح يدا تنجرو ويات سر كتان جرا لا بار مبارك لا مبارك ده كيف بدو إيه نينو أرجعون إتجابات أما أبليز أمني مالك ده إنسي لبوسي كنا سنجرة براني مالك ده تامي تي لبوسي كنا ده كيف بدو كينغا مكان سبب برباد سبب والله سبب برباد كيف أبليز أكو كينغا مات sorry maal jedhe deemu wallaalle in jedhu wala yoo jannanni jiraate gara keetiin qilleensee namalaan gara keetiin waa tokko hin godhu eenyuuf waan godhu gara keetiin maaliif bakka hedduu nama na arrabse yoo namni suuraa kiyya fayyadamee na arrabsaa laate luxuuf jedhee namni jalqaba galu si yaadatti kenna yoo dubartiin arrabsite intala Oromoo maaloo maa gaafa sana addamoo biraante ilaa sanis akka bal'inaatti naasaa Mubaarak gaafa naasawan akka bal'inaatti naasaa tokko jedhe namatti kun amma warri baay'ee yaada kiyya hubate. Yaada furattamu sirraa bu'u. Baay'ee. Haayee Mubaarak suraasaa laxxaftee waamtee jirta. Dhugaa dubbachuuf anillee sitti aareen jira. Maaliif seete erga teelegiraama isaa erga bilbila isaan beekta ta'e keessaan fixuu dandeessa miti King. Barra banna kan ilaana keessa hayya. Dhaggeeffadhu na dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhu mana keetii garna buusnaan bilookiin si godha ammuma gad bu'ee jechuudha. Na dhaggeeffadhu kaleessa waa naa barreessaan turre ati keessaan. Miti dubbuma sana gochaa jirta ammaati. Beekte sanaaf kuni addaan wanti bahu hin jiru.
Ati keessaan gaafa Ila obboleettii biyya sana ila dubbii singal ila dhimma gargaarsa ila dhimma kalee irratti. Haruma sirra ta'e ammas jechuudha. Ollaa harkistaa na galchitaa na kabajaa kabajanii garuu ani immoo ammas kabajutti aareen jira. Bilisa kaleessa jedhame sana nutti jira beeri. Karooraan natti bahamee daadda. Ani yoo ta'e nan gammada. Wallaahi kin gammada. Naan irratti kameete jedhi. Amnuuti qabate taabaka. Ijoollee kooppiin ishee godha. Kooppiin ishee godha naa arrabsu. Ani akka durii na fe'a. Durii yeroo na arrabsi. Nannaa. Edaa kan ilaale kun bukkee bukkee namarra dhoofama. Inni namni hattuu. Bilaak maal jette mee bilaak maal jette. Hojii koo kan namni baddalte. Ammoo jira. Namni abbaatii atu bukkee namni atu Oromoon meeqa isa bira dhaabachuuf yaadaa jiru nun illee haqnee taaptaabii goona inni walitti himaa jirru ati mana banattee asitti ashandaa barbaaddee mubaarak laxxaftee nama sabassabda. Kun gaarii miti atu yaa keenya dhageeffadhu ila Aba balleessuudhaaf kennama jedhee. naa deebisati Oromoof yaadaa jirtu ammati Oromoon gargaarre ati nama na dhageeffadhaa boolaa takka ila geemiin deeggaru ila tokkoffaa irratti geemis hin deeggaru har'as hin deeggaru borus hin deeggaru wala abbaa abdii wala mubaarak tokko jira. Akka gara kee dhufu gochaa jirta akka namni ijoolleen deemanii si jala taa'an ila obboleettii tiyya ani komiin obboleessa kiyya irraa qabuun dhiyeeffadhe bilbilee fi hin jira bilbilaan ani mubaarak bilbila isaan hin qaba teelegiraama isaan hin qaba naan keessummeessine dhageeffadhu. Komiin gaaf biraan qaqqabu. Jechuun waa'ee geemii keessa nan gashinaa dhiiroon waa'ee geemii keessa nan gashinaa dhimma lubbuuti waan lubbuu keessa hin jirani. Haadha bu'aa jira kun ilmi harma jala jira waa'ee dhimma lubbuu irra hin jira malee waa'ee geemii nan gashu maallaqa barbaachisaa ta'e maallaqa walitti ni buufna nuyi rakkoo maallaqaa hin qabnu dalagachaa jirra waa'ee maallaqaan haasina waa'ee minaaminiin haasina dhimma lubbuu keessa kan jiramu jechuudha. Ati ugaasaa dubbate garuu amma mubaarakii ugaa rakkoo Abba abdii balleessuudhaaf jechuudha. Dhuguma bilaak biyuutiidha wallaahi billaahi jagnittiin tol Oromoo kan Oromoo keessatti beekan abbaa haqa. Mubaarak ila Mubaarak dhageeffadhu ani geemis Abba abdii balleessuudhaaf akka ajandaa uumu itti meera jechuudha akka nu badhetti. wallahi ila mee waan hin jedhanin habaaf ture yaa'uli waa habaaf tuti. Kana miti inni waan biraan gorsarra ture har'a akkas. Waa'ee biraan gorsaa ture malaboon waa'ee nama naasa obboleessooni ani wanti hin jedhaa ture ishiin dhimma biraa keessa jirti beekamu waan kana waan hin jedha. Giiftarri yoo nama taphachiise Kingaa Madi waan si gaafadhaan. Giiftarri yoo nama taphachiise Kingaa Madi maaltu galche borsaa keetti kennama giiftarri. Laa waa'ee giiftaraa osoo hin taane Mubaarak arrabsamaa jira tokko jedhidha. Maaliif dhifta Kingaa Madi mee qoyi mee maaliif dhifta geema deeggartee yoo deeggarte maal goota yoo deeggaruu dhiifte maaliif dhifta mee natti mee. Hayyee bareedaadha yoo dandeenya amararraa gumaa kaffalanna yoo dadhabne immoo gumaaf laftiin dulloomu qabannee teenya. Dhumate warra harkaati warra gumaati. Ilmaan keenya fixaa jirani kalee keessaa yaasaa jirani ijoolleen dhumaa jirti yoo feete biyya bilbile gaafadhu har'a laa finfinneerraa wallootti galuun aarsaa lubbuu nama kafalchaa jira dhageeffadhu. Amaarri har'as diina keenya borus diina keenya gara fuuldurattis diina keenya. Yoo lakkii amaara malee hin taphannu jettan immoo isin mataan keessan amaara. Haqa walitti himne deemu barbaachisaadha. Amaarri nu gubeera nu gubeera. Dhiiga obboleeyyan keenya akkumaatamaan dhangalaasaa jira waan ta'eef. Dhiiroo miidhamnee irraa miidhamuu taates. Amma waanuma footoo isaarraa gad gombiste gargaarsatti hin gargaarsa. Lakki ani hin gombeefne lakki ani hin gombeefne. Suuraa kiyya bicha bahee fayyadama ilaala. Mubaarak footoo. Quba qabaadhaa borii. Mubaarak footoo kee galabateera. Mubaarak footoo kee galabateeraani. Galabateera footoon kee. Harka dubbadhuuti. Ana quba maaliif qaba? Suuraa kiyya maaliif fayyadamtaati? Hayya suuraa kee fayyadamuun gaariidha. Hayya tur hayya suuraa kee baga fayyadamu. Nama biraan barbaadatu. Nama biraa hoo. Ana qofaa Mubaarakii qofaa. Eenyu dirqamarra kaa'e. Hin gargaarsu nama tokkoyyuu. Hin gargaarsu. Hayya bareedaadha. Bareeda siif hin deebisan dhaggeeffadhu. Akkasii caqasoo barbaada akkasii deebisoo barbaada. Wanti suuraan kee fayyadameef tokkoffaa irratti Mubaarak abbaa miliyoonaati. Lammeessaa immoo yoo waa balleessina komadhaa jedheera. Uummata Oromoo gargaaruuf duubatti hin deebinu jedhee jira. Yoo nanillee dadhabe immoo uummanni Oromoo manneen banamaa fi irra wal gargaaran jedhee jira. Yoo kana hin jenne jette yoo taate ati mataan keessoo baadha dhugaa sitti malee. Jetteetta immoo kana.
لا إله إلا الله محمد رسول الله أوغا دانني وادا كو هارومسا غرو dirqama natti godhame jennaan tun taane fedhii kiyya ammas erga moo gaafa sana kara jedhe amma mo fooloo narraa kaafadha akkaawuntii gosa miliyoonaa amma ittiin seena fooloo narraa kaafadha kaafataru siyyeera mubarak irraa footoo kaafadha fooloo kaafadha nam tokko fooloo narraa kaafadha amma irraa jira dubbii qabbaneessiti waan dubbattan keessaan fixadha bilbila isaa beekta teelegiraama isaa beekta bilaakin moola ila bilaakin mooti dubbiin balleessin ila dubbii an mubarak dhimma dhuunfaa tokko irraan qabu dubbiin balleessin dhimma dhuunfaa tokko irraan qabu wallahi ila billah dhugaa ayye waasanitti ila waasanitti aarii kun sittima ati geemii yeroo isaan oromoon keenya ijoolleen ila nama dhibba sagaltu jira miti mubarak nama yeroo jalqabaate kennaa kenna keessaa nama tokko yoo barbaachisaa taate dhadha geeffadhaa boosanitti himani dhadha geeffadhaan namala koyini cabdu takka nama bitamu si miti nama moo mallaqa diisaadhaa bitti shaane namatti kennu malee nama wanni namarraa waa barbaadu si miti tokkoffaa irratti mubarak musammaa akka namaatitti halagaa keessatti waan inni kennan hin beekan nama galateeffate tokkoffaa irratti immoo gaafa rakkoon jiru na komadhaa sofii jedhee jira nama dhiiraa jechuun nama jabaa jechuun immoo nama komata rakkoon qabu nama arrabsuun garuu xiqqana yoo arrabsine